Audio Jungle. Audio Jungle. Muummee hangafa jabaa pan afrikaanizimii ijaaruu keessatti wiirtuu dugdaa ta'uun kan beekamu Muhammad Gaddaafiin bulchaan biyya Liibiyaadhaa seenaa har'a isanii kudhaamu keessatti Muhammad Gaddaafiin nama akkamiitii akkasumas ammoo dhugaan isaa maal fakkaatti seenaa Afrikaanotaa keessatti maal dhaamee deemee waan ajaa'ibaa isaa fi warra lixaa gidduutti ta'e dhaloonni beekuu qabuu fi dhugaa lafa jirtu isiniif balballoomsina. Maarree nageenyi rabbi guddaan isin biratti haa jiraatu jechuu barbaada. Seenaa jabaaf fakkeenyummaa sammuu bal'ootu dhandhaaraa fi dhandhama jechaaf qophii hedduu garaa nama nyaatuu fi namatti tolu mul'ata bulchoota Afrikaanotaa ganamaa jedhuun isiniif dhufee jira. Laayik diit gochuun dagatinaa isiniin jedhu. Balaa xiyyaara Iskootlaand Laakarbiitti wal qabateetiin doorsisni cimaan bulchiinsa isaanii irratti warra dhiyaatiinis gahuus inni garuu gonkumaa dhaga'uu hin dandeenye. Maal jettan jechuun hirriba dhabee yaada tokko burqisiisuun foddaa TV biyyattiidhaan gadi bahee istaadiyoomii guddaa magaalaa Tiripoolii keessatti argamuun tamsaasa kallattii idilee addunyaatti mul'ise. Faajjiiwwan Ameerikaa akkasumas UK fi France dachiirra diriirsuun Riippablikaanota humna waraana biyyattii keessaa kan shamarranii irra weddisiisuudhaan akkas jedheen eeyyeeti bara isaatti bara gatii doolaaraa fi yuuroo dachee jala dabarse jechuun nama beekamudha. Piroojeektii maallaqaa nutuu qabna. Maallaqaa Afrikaanota jechuun kan Afrikaanota hiyyummaa keessaa baasu yookiin Black Gold Money. Eeyyee maallaqa warqee gurraachota jechuun osoo galma hin ga'iniif piroojeektiin kun isa wajjin karatti hafe. Ilmi qotee bulaa baadiyaa Liibiyaatti dhalate gootni cimaan ejjennoo guutuu Afrikaanotaa Muhammad Gaddaafiin sodaa tokko malee uummata ofii yommuu dubbisu konkolaataa piikaappii tokko keessatti warraaqa. Eegdoo tokkollee hin qabu. Hoggansa duree Afrikaa amantiif gosaaf sanyummaa kamittuu kan hin dahannee fi akkasumas karaa amantii isaatiin nama dhufetti ammoo araarama kan hin qabne Muhammad Gaddaafiin seenaa guddaa akkana hojjete. Lammiilee Liibiyaa hunda manneen tokkoon isaanii ijaaruun tokkoon isaanii jireenya gaarii keessatti kan jiraachisee fi booda aanse maatii isaatii garuu baadiyaa qotee bulaa sanitti dhaqee ummata biyyattii maayyii ijaare Gaddaafiin waan ajaa'ibaati. Kana qofaa miti lammiileen biyyattii akka jaalatan kan taasise waan addaa qaba Muhammad Gaddaafiin. Hoggana biyya ofiitiif akkasumas dantaa kamiyyuu dabarsee hin kenninee fi dhimma Afrikaatiin araarama hin qabne. Humna qabu hundaafuu kan hin jimbilfamneef hammeenyummaa eenyutiif gurra kan hin qabne. Eeyyeeti dachee gammoojjii biyyattii baadiyaa Daawwiil jedhamtutti maatii qonnaan bultootaa irraa kan dhalate Mr. Gaddaafiin barnoota cimaa akka ta'ee fi sadarkaa yuunivarsiitii biyyattii kan Liibiyaatti eebbifame. Yeroo ijoollummaa isaa sochii warraaqsaa Arabootaa waan jaallatuuf jecha 1963 erga barnoota isaa yuunivarsiitii eebbifame booda ba'uudhaan mooraa siyaasaa kan tooftaa loltummaatti makamu waggaa 2 booda eebbifamuutu himama. Achitti galeettis waggoota 2 booda hojii addaa eegale. Hoggansi Liibiyaanota yeroo sanaa immoo Idriis tokkoffaa ture. Gaddaafiin hojiitti seenee warra nu malee jedhan kana waan balaaleffatuuf bulchiinsa Idriis tokkoffaa qondaaltota morma wajjin wal ta'uun qindoomina waggaa 4 booda fonqolcha mootummaadhaa Idriis tokkoffaa irratti raawwate. Fulbaana 1969 fonqolchi raawwatameen hogganaa Liibiyaa ta'e. 1970tti ammoo turtii aangoo waggaa tokkoon booda humna waraana biyyoota akka Ameerikaa fi Ingilizii hatattamaan dhidhimanii akka biyya isaaniitii ba'an irratti fuulleeffate. Kanumaanis tooftaa addaa hojjete. Tooftaa maltoota Xaaliyaaniitii fi Juushii jalqaba biyyaa baase jedha seenaan.
1973 dhaabbilee albuudaaf peetirooleemii boba'aa biyyattiidhaa abbaa qabeenyummaa lammiilee adda addaatiin dhuunfataman seera haarawaa baase. Muhammad Gaddaafiin innis heera mootummaa Liibiyaatiin akka hoogganaman taasise. Kanattis hin dhaabbanne lammiileen biyyattii daranuu isa faana hiriiruun jaalala addaa kennuufii eegalan. Eeyyee ammas seera cimaa tokko baase. Biyya keenyatti alkoolii akkasumas qumaaraa fi hashiishni hin barbaachisu jechuun seera baasee daangaarraa hanga daangatti kan qulqulleesse goota jabaadha. Biyya isaanii Liibiyaa duubatti hafummaa diinagdee biyyoota Afrikaa keessaa warra toora keessatti argamtu ta'uu kan beeku Muhammad Gaddaafiin hariiroo dippiloomaasii biyyoota baha gidduu galeessaa wajjin taasisuun nama hojii cimaa hojjete. Har'as warri lixaa mootii abbaa irree jedhanii waamanis biyyaaf kan jiraate biyya fiitiif lubbuu kan kenne hayyuu qaalii nama jabaa. Kanatti hin dhaabbanne bara 2009 gaazexeessitoota isaan qeeqaniif miidiyaalee dhaabbilee adda addaa keessaa tokko The New York Times kan jedhamuun waame. Torbee lamaaf akka biyyattii keessa dhufaniitiin daawwatan The New York Times kan jedhu erga waameeti booda wanti haasa'amuu fi wanti isaan argan garagara ta'e. Murtii Gaddaafiin murteessu ummanni biyyattii tokko osoo hin qeeqne gammachuun fudhata. Eegdoo tokko malee bashannanee daandii gurguddaarra yeroo deemu dimokiraasiin kana caale hin jiru. Kadhataa daandiirra barbaadaniitiin dhaban. Maali jennaan tokkoon isaanii mana jireenya qananii qaban. Ajaa'iba jedhan. Ameerikaa nuti jiraannurra Liibiyaan gatii guddoo qabdi jechuun addunyaa balballoomsan. Muhammad Gaddaafiin kana qofatti hin dhaabbanne. Ammas bakka wahii dhaabbateetiin yaada wahii tokkotu sammuu isaa keessa dhufe. Kamma dhaabbadhu kana yoo diqqaate bishaan burqaa qulqulluu waggaa 5,000 dhalootarraa dhalootatti darbutu jira jedheetiin nama agarsiisee bakka kana milikeeffatanii. Maarree akkuma alaabaa keenya magariisaa dachii gammoojjii hawwituu kana Liibiyaa magariisatti jijjiirra jedhataniit abdii qabatanii. Erga arganiitiin booda bishaanicha kana baasuuf gara laggeen namtolchetti jijjiiruuf seenaa hojjenna jechuun dhaabbilee fandiif deeggarsa baankiiwwan idila addunyaa yommuu gaafatan Ameerikaaf warri dhiyaa Gaddaafiidhaaf saantimiin tokko yookiin doolarii tokkos akka liqeeffamne uggu. Yeroo kanatti tooftaa tokkotu sammuu isaa keessa dhufe. Akka seenaan jedhutti innis sharafa gurgurtaa boba'aa peetirooleemii irraa argamu gara piroojeektii abjuu kanatti jijjiiruudhaaf doolaara biliyoona 25 hojiitti seenuun piroojeektii masaanuun addunyaa irratti hin argamaniif kana eegalchiisan. Kutaa magaalota Liibiyaa keessaa Alburaakaay kan jedhamtutti wixinee bu'uuraa kan ujummoo gurguddaa ta'anii bal'ina meetira 4 fi dheerina 7 sirrii galaana meetira kanatti fageenyaan akka ta'utti ispeeshaalistoota ujummoo oomishan kan Kooriyaa kibbaatiin hojii eegalan. Ujummoowwan gurguddoon kun muummeettaas dhiyaachuuf kiiloomeetira 3,700 deemanii dhufuu turan. Mandhee jalqabaa bo'oowwan babal'oo daandiin baaburaa keessa hulluquu danda'an kiiloomeetira 1,300 qotiinsa sirriidhaan dambaliiseetiin maadheessuudhaan hamma gulantaa hidha Aswaan kan Masrii dachaa 12 caaluun bishaan qulqulluu lammiilee Liibiyaa kan obaase. Gaddaafiin bara 1989 yeroo jalqabaatiif kuusa bishaanii Ajaadaa biyyattii jedhamutti cimisiiseetiin ammas gammachuu fanxasiyyaa lammiilee ifi taasise. Gaddaafiin madhee magaalota lamaanii kana lammiileen isaanii bilisaan akka dhuganiif kuusa jalqabaa eegale. Kabajamtoota hordoftoota keenya, bishaan qulqulluun kunis akka lammiileen habbuuqataniif guyyatti meetir kiiyubii miliyoona 6.5 akka burqutu himame. Dhibbantaan 70 oomisha qonnaatiif, dhibbantaan 28 dhugaatii ummataatiif akka ooluu fi kanneen hafan industiriif jechuudhaan abjuu isaa hojiitti hiike. Lammaffaan yeroo biraa itti fufa. Goota Paan Afrikaanii Zimii Muhammad Gaddaafiidha. Hordofuu kan daganne laayik duut sheer gochuun dagatina.